balleessaa jira moo isaantu uummata balleessaa jira? Uummata balleessaa jira an jedha. Maaliif naan jedha? Mubarak beekamaadha bar Mubarak namni fasaada xaalayaanii fi kana malee waan biraan fadhuu bar. Uummatatu ijoolleetu uummata balleessaa irraa osoo hin taane kun sababan ta'uu gaa. Uummatatu ijoollee balleessaa. Maaliif qoyyaa maaliif naan jedha? Fakkeenyaaf Abumaazii laayivii seenanii bitadhuu faati ko. Mubarak. Abumaaz. Alaykum salaam. Ayyee. Baga dhufte. Ani waan hin daqiiqaa hin qabneef daqiiqaa lama naa kenna dalagaan deemaa jira. Irraan ba'aa naaf eeyyamtu. Go ahead. Ayyee galatoomi Mubarak. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abumaaz gaaffii tokko naa deebisa. Ituu biyya Kaayiroo jiraattaniiti obboleettiin keenya haati faatee yeroo isheen achi ababaa simate kanaanii jechuudha. Namicha baaboo kenneefi simate kanaan akkam gootu yoo intalli kun haadha manaa godhachuu feete ta'e nikaa godhadhu hin jettu moo hin jettan isin? Takka itti deebise ammas. Dhageessanii waan hin jedhe. Irra deebi. Ayyee daa'iin achi keessa jiru sheekonni baay'ee achi keessa jira. Namoota kana yeroo waan tokko badu inni Ameerikaa jiru inni eessa jiru miidiyaa irratti ba'ee maaliif akkas gootan jedhuu caala warra achi keessa jiran maaliif obboloota keenya kana dhaqanii maaliif kun akkas ta'e maaliif kun akkas ta'e hin jedhan warra achi keessa jiran warra laafaa jiru gariin isaa. Kunis gaaffii bareeda. Kun maaf hin taane Abdii Oromoo leencisan baga dhungotee jechuudhaa fi sinjaan komantii irratti. Jara kanaatti sun hin malu. Kanatti gaaffii natti taa'e. Ilaala ammallee beektaa uummata akka Mubarak akka Asifaa uummata kana uummata hawaasni bakka guddaan eegu wanti xiqqoo waan akkanaa keessatti sila argamuu baatanii hedduu bareeda jechuun waa qabdanii waan rabbiin isinii kenne takka qabdanii waan qabdan kana ofirraa bakka hamtuun hin dhaabatina. Nama hawaasa qarqaaruun beekamu hawaasa qarqaaruun beekamu yeroo hedduu waa eeggata akka nama yookiin uffata adii uffateetti waan dalaydan keessatti waan gootan keessatti eeggachuun gaariidha. Takka nama harkaa gabbuunan namni beekta eegasii ol deebi'uun nama dhiba. Kanaaf bakka uummata qaqqaaliidha uummata bakka gugurdaan qabna jennee nu keessaa tokko bakka san nu tura waan tokko jechuun eeggataa deema waan dalaydan keessatti eeggachuun gaariidha. Akkas isin jedhan akka. Bareedaadha. Ustaaza keenya akkuma nama jedhe wannani hordoftootatu ijoollee balleessaa jira. Akkamitti hordoftoonni ijoollee balleessaa jiru wannan siniin jedhu. Ustaaz Abumaaz amma keessattuu akka musliimaatti dubbanna silasi akka biraarraa dubbachuu hin dandeenyu. Dhugaa dubbachuun firooma hin kutu an ustaazota keenya namni keenya amma fakkeenyaaf yoo ustaaz Abumaaz seenanii waan qabrii keenya faayidaa nuu ta'u waan bor akiraa keenya dukkana qabriitiin nu fayyadu ta'anii dubbataa jiraatanii anis Abduseenis namoonni harki caalaan amma nama 775 keessa osoo dhaqee haadha faatee qabadhee nufa jedhee amma namoonni hundi isin biraa yaaniiti na bira dhufu maal godhaa jiru jechuudha na jabeessuudha. Yaa ustaaz yoo argitani an tooppiin koo namni ana jala oolu yoo guddate haqaan jechuudha inni kan kijibaani malee yoo guddate nama 350 yookaan 400 feesbuukii irrattis namni yeroo laayivii seenu na hordofu yoo guddate nama 200 fooloo 140 qaba argitaniittu nama 200 yookaan immoo 250 yoo dhaqe yeroon sagalee namaa ta'uudha ol bo'u yeroon waan gaarii dubbachuu kunoon taasisamu ijoollee 750 kana keessaa caalaa warra jala dhufe quba qawwal qabna hundi keenya jechuudha. Wanni namni keenya fedhu waan akkasii waan dhungoo amma asirratti ol baatee obboleettii keenya mana ammaatti dubbatu sunis warra ilaalu keessaa tokkoon bartanii ijarraatti gaafatamtu jedhutti mee ummata gorsaati dhageessanii ustaatoo keenya. Ummata gorsaa akka ummanni waan akkanaa dhaqee ilaalle angara kootiini mana kiyyatti waan akkanaa hin argitan kalas dhagaa ustaas hin argitan isa boriitiif hin argitan mana kiyyatti waan akkasii hin argitan. Tuni idaannoodha moo sababni wanni kun ta'eef kanaafi jechuu jirta.
لا واي كان دبتان جرا واي سنة تنقل لهم ملي واي أمني لكي بكا لكي فدا بكا كيرين دبتهم akka islaamaatti qofa yoo dubbanne akka obbolaa keenya muslimaa warranti tokko fayyadamu kanatti yoo dubbanne bakka wanni gaariin hin jirre shari'aan nama dhorga silaa bakki wanni gaariin irratti hin dubbatamne nama 5 nama 10 qofa ta'ee bakka warri wanni immoo akiraa ofiitii nama fayyadu bakki warraa baratanu nama kumaan daawwatama amma immoo faallaa ta'ee jechuudha ana dabalatee dhaloonni amma faallaa ta'ee bakki nama 2,000 bakka jahannamatti nama geessu bakka baditti nama geessu bakka ijaawwan jala hojjetan arrabaan jala hojjetan gurraawwan jala hojjetan waa tokko dhoksinee biraan darbinu sinii galee utuu naman gorsa jedhee taa'ee obboleewwan kiyyaa akkana akkana of gorsii jedhanii jala yaa'ee bakka dhaqee yookiin dabbaa waan jedhantu jira shaaworii waan jedhantu jira bakka dubartii gangalchantu jira bakka kana afaan banee ta'aa jira ijoolleen ajandaa yoo uummate amma ajandaadhaaf jedhee kee Abduseen abbaa ta'e illee hin beeku nama ajandaadhaaf uummate hin beeku ani ajandaa jechuun namoota hedduudhaan daawwatamuudhaaf namni yookiin tiktokii guddifachuudhaaf waan akkana qabatee dhufaa jechuudha ajandaa jechuun kanaa jechuudha kun akka hafuufi yaa uummata keenya warra amma sheeka of gootanii jala deemtanii dhugaa dubbachuuf firoon kutu ajala deemtanii dhugaa keessan ustaas itti muddaa maal jettanu itti aqillaa rabbii sodaadhaa gaafa waan ajaa qabadhee dhufe hadhaa kaasaati gaafa waan ajaa qabadhee dhufe rabbii sodaadhaa na jalan nufina bilookiina godhaa deema sichumattu jechuudha waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh sichumattu akkasi wanni biraa immoo wanni taateen kan yerootti taate dhugaadha waan nama xiqqoosii namatti ulfaatudha gurraanis ijaanis rabbi afaan ulamootaa ija ulamootaa nurraa haa qabu kan rabbiitu immoo caala inni nuu fadhiisu wanni teeteera abaluu godhe hundi keenya hiriyoota akkuma jettanii warra wal jalaa dhaga'u waa isinima achi boostane waa isinimeetiin isa waan kanas there is no point waan kanarraa barannu sin jirtu ajandaa kanarraa waa takka isinii barsiisa waa takka kana barsiisan waan isinimu bultiif jalaa qabdan takka jee gudda ummata bileemin godhina ajandaa daily wallahi lazim daily galgalarraa ganamarraa hin baasin hawaasaaf baradhaa deema dalagadhaa خير دلقة because مالك جنان إسنتو ما جت إنه بكرنا وني تشوف ده وانا كم شيخ كمال فلسفة قرتي أكيد نقوله نمني للالوسن ونمني وانا كثيف فدورا نتيجة ودمنتي وان سنقونا جيت الرئيس probably سنجو تشوفه مبارك no ومتى اتوان اتبيك متك اتشو نمني خامر رفوس اجندا ويتين دفا اما باب ديتي سين بيقام دنگد نمشان يداوتا وان شرموتم ما يغله انو ولدركو جرجرن سي اسلام مباركاتيس ان اسلام ابر عبد الحسين اسلام جرغ اسلام فولد دبچو جرابر مالي فوجو فا ديرتيتون وان ديرما ام بس ساجران وان ديرتي رابر بادو من المؤمنين رجال ديرمان تاني صفو او في امنتي او في كبج او في دين او في مان كبني وانا كنا باسي نمني وان ما جتن اجندا جي وانا كنا نيون غدوخا حرام من دلغو اسلامني حرام من دلغو هجي جهنم من دلغو بر ربي سبحانه وتعالى فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا بركم توديم حالنا معكم غيا شكين قمن غيا ولك ابموسن خمندا او في غلطه غلفتو رسول الله جبريل تلفه وان في تجالد وان في توجد غلط تغلفمتا جن ابا في تجالد براديمتا ما وان كان غون ما خير ججرو ددم برنو تفالور جنيب تنك جرمله امني غرتي شيخ انيو تني شيخوتي اسلام دي ما فان غلط بتولال بليونر نيات مالك انتاتوس فلور تاتوس افرق كانتي مالي وان كان ججرا جركين مالي فكنا تاوتا عبدو سنين بيخا مالي في جج اسلام ما تنيا والله دبرتي تكون سلونك ازل جرتي ياتي أولسين خوتو كريستانا وانجيلا في قرآن برتج كريستانا أوكي سن رقابته وجمر مندن ديسان هندن ديسان إسلام ما خيس أمته ديدم صدام أفرطة مجر هندن ديسان جولة من تبرا هدوك أمنا مالف إسلام ما تنفرفتين إن سمانة مالف إسلام ما تنسمانة ربين كناف نمو مجران أنيس بيجابك أخي سجرات ديتن بركينيا